Sababa na sobeef irraa adda bahuun murteeffadhe. Anaaf inni akkas wal jibbina jedheen yaadee hin beeku. Keessumaa gaafa jaalalaan turre yeroon yaadu wal jibbuu haa turuu ijaaf wal nufina jedhee yaaduun baay'ee natti ulfaata. Ajab yaa Rabbii, kan kee ajaa'ibuma. Adda bahuun keenya kan hin oolleef tokko nu taasiste. Jaalalaan erga baay'ee turre akka nuti adda baanu maaliif eeyyamte? Garuu hojii kee keessa galuun hin danda'amu malee sababa waan qabduuf akka adda baanu eeyyamte jedheen fudhadha. Yaa obbolaawwan koo, mudannoo jaalala koon isinitti haasa'a. Akkas ture. Ani yeroof maqaa koo himachuu hin fedhu. Kan hin dhaladhee guddadhe godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu ture. Shaambuun jireenyaaf mijooftuu baay'ee kan namatti toltudha. Shaambuu baay'eettan jaalladha. Gootichi Oromoo Abishee Garbaa bakka itti dhalatee guddatee fi sanyiinsaa bakka itti dagaagee argamudha. Waa'ee magaalaa Shaambuu kana jedhee hin xumuru. Yoo isinii danda'ame daawwachuudhaaf duubatti hin jedhina. Gara mudannoo jaalala kootti gaafan deebi'u ani barnoota koo kutaa 10ffaa xumuree kutaa 11ffaa osoon barachaa jiru ture. Mucaa tokko waliin jaalala jalqabne. Maqaan mucaa kanaa Daawit Lataa jedhama ture. Daawit barataa qaxalee fi nama karoora qabu fakkaata ture. Jaalala koon akka qabamee fi akka na jaallatu natti hime. Anis jalqaba irratti ol of qabuu barbaadeen turtii muraasaa booda tole jedheen jaalallee walii taane. Jaalli keenyas baay'eetti cimaa dhufe. Jaalala kana hin jedhamnes wanta hedduu waliin dabarsuu eegalle. Egaa waggaa tokko guutuu haala gaariidhaan jaalalaan erga dabarsinee booda wanti haaraa uumamuu eegalle. Ana bira gaafa dhufu ana malee jiraachuu akka hin dandeenye natti hima. Ana irraa adda bahee gaafa qofaa deemu immoo nama biraa wajjin jaalala kan jalqabe fakkaata. Lafumaa kee natti jijjiiramuu jalqabe. Balleessaa koo malee dheekkamsa garaagaraa natti darbachuu amaleeffannoo ta'aafii dhufe. Anis obsiin calluma jedhee itti fufe. Innis waan ta'ettis kan hin taanettis calluma jedhee horiisa jalqabe. Maal ta'eetudha? Hinna jibbee laata jedheen gaafa yaadu of murteessuu dadhabeen shakkiin jalqabe. Reeffa firaa torba gangalchuu jedhama mitiire. Ani Daawit irraa amantaa dhabuun jalqabe. Ani yoon amanameefis inni waan tanaaf amanamaa jiru natti hin fakkaatu. Lafumaa ka'ee horii isaa baay'isuun isaa immoo akkan shakkiidhaan guutamu na taasise. Ani Daawitiif onnee koo qulqullulaadhee isa faana jiran ture. Homaa tokko illee hamaan irratti raawwata jedhee yaada hin beeku. Silaa Daawit ana irratti filannoo barbaada ture. Guyyaa tokko akka tasaa wanta kanatu raawwate. Ani mana amantaa dhaqee osoo hin galu inni immoo dubara tokko waliin hoteela galani. Anis argee waan inni raawwatu baruun qaba jedheen hoteela sana hiriyaa koo waliin seenne. Gaafa ol seennu akka tasaa ta'e osoo inni dubara qabatee inni ol galee dhungatu ijji koo irra bu'e. Nanna'e waan hin raawwadhu dhabe. Hiriyaa koo achitti dhiiseen bahee deeme. Hiriyaan koos duuba koo irra fiigdee na qaqqabde. Na gorsuu yaalte. Ani sababan humnaa ol gaddee jiruuf ishee dhaga'uuf eeyyamamaa hin turre. Guyyattiin haala jibbisiistuu akkasiin gaafa dabartu gaafasa itti aanu abbaan fakkeessaa dhufee mana barnootaa keessatti taa'ee ana waliin akka wanta tokko hin raawwanne fakkaatee taa'ee na faana haasa'a. Anis obseen fakkeessiin faana taphadhe. Irraa deebi'aa laata jedheen dhiisuu barbaadeen ture balleessaasaa. Garuu maal godhaa? Oduun namaas baay'ee cimachaa dhufe. Waa baay'ees dhaga'uun jalqabe. Irra darbee dabalataa akka anaan hin jaallannee fi yeroof akka na waliin jiru hiriyyaa isaa faana osoo odeessuun dhaga'e. Dhugaa dubbachuu gaafan kana dhaga'e murtuu ani ofirratti murteessi of miidhuu ture. Garuu kunis isa gammachiisa malee isa hin gaddisiisu. Waan kana ta'eef of jabeesseen irraa adda bu'uun filadhe. Jaalala midhooftuu waliin dabarsine hundi isaa
isaaf yoo soba ta'e illee anaaf dhugaa ture. Boris dhugaa akka turetti itti fufa. Waan waaqaa hin beekaniitii haadha waaqonaan jedhaa jetta jaartiin jedhama mitiire. Anis kan carraa koo hin dhabu jedheen dhugaa kan na jaallatu yoo rabbi jedhee hin dhabu nan argadha. Kanaaf shakkiidhaanis ta'e eekkamsaan waliin jiraachuun nu haa ga'u jedheen wantoota inni narratti raawwate hunda itti himeen isa irraa adda ba'e. Gaafa sana Daawit deebii inni naaf laate yoo jiraate afaan isaa qabachuu irraan kan hafe kan biraa hin dubbanne. Akka aaruu ta'uu barbaadeen anis obseen rakkina hin qabu caal jechuun deebii yoo ta'es jedheen biraa sokke. Guyyoota lama booda ture kan inni ifa na gaafate. Gara kootti deebi'uufis fedha kan inni godhate. Ani immoo isa dhaga'uuf fedha hin qabuun ture yeroo sanatti. Wal shakkii fi mamiidhaan wal faana jiraachuu irra anis atis fedha keenyaan walirraa adda baana. Hamma dhumaatti walirraa fagaannee yoo jiraanne nu fayyaa jedheen lamaan keenyu fedha keenyaan akka adda walirraa bahuu qabnu itti himeen kan koo fedhi koo sirraa adda bahuudha jedheen hamma dhumaatti irraa adda bahe. Jaalala koos asirrattaan xumure. Kakaataa ati otoo gargar baanee ani fedhi kooti sin barbaadu ammansi shakkoo maa gargar hin baane mamiidhaan jiraachuun keessi koo hin feene hambadaan si shakkee. Kakaataa ati otoo gargar baanee ani fedhi kooti sin barbaadu ani sin barbaadu. Anaannaatti tolee haalli kee barana of mimmiidhagsitiin hin baatu mana yaadannaa sokkiti qalbiin koo si faana sin barbaadu. Mamiin koo si faagalu bu'uu fi homtuun caalu naannaa gaa'ee jaalletu addaan baanaa yaa giifteetu ani sin barbaadu wanta jirus mari'anna garis yaaraas dodobbanna fedhiidhumaan gargar baana ani sin barbaadu.